Kana akkasittiin irraa labalabama jechuudha. Indaanqoon baay'ee guddateetu jechuudha. Akkasittiin irraa labalabama. Jarjarun ko mali rom ke uniga Ashamar kafune daawwattoota fi kabajamtoota leensaa channel jirtu leensaa Murona family jirtu ragaa keessanii kun akkuma argitan indaanqoon qalamaa jira qaluuti jira jechuudha. Isinin jedha sa'aatiin indaanqootti qalanga'ee jira. Qotti naqa akkasumatti bishaan ho'aatti naquutti jira kun akkuma argitan kan akkanatti gagganaxxalaa jirra jechuudha. Dasuma ol fuudhuun dadhabe. Bishaan kana qadda. Guddaadha. Akka argitan miti akkasittiin jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana akkasittiin irraa kakkaasuu jechuudha. Akkuma argitanii kunoo akkuma argitan kana shunkurtiin illee irra godhamee jira. Gubadhe. Anga dhumaatti isinin agarsiisa nu duukaa bu'aa akkamittiin indaanqoon akka gana xaxxalamu isinin agarsiisa jechuudha. Bishaan kana qadda. Tinnaqash. Bishaan kana qadda. Akkuma argitan kana raafituun qaba. Isinin jedha daawwattoota keenya kottaa waamamtanii akkuma jirtan waamicha keenya hin dagatiina akkatti irraa buqqifamaa jechuudha. Kun akka faranjiin gootatoota hin ta'in kun biyyi keenyatti akkasittiin bishaan danfaan irraa mul'isu goonaa jechuudha. Namni argitan jirtu garuu yeroo faranjiin akkasittiin indaanqoo qaltan argeen beeku garuu akkamittiin akka irraa luphisan hin beeku. Gogaa unfaana fidu yeroo baay'ee jechuudha. Gogaa faana fidu osoo hin ta'in irraa luphisanii fidu garuu akkamittiin akka irraa luphisan hin beeku jechuudha. Maaliin labalabdaa? Wanti cidii labalaba ka. Jira cidii? Jira marbeetii jira bar cidii. Kana isinin jedhaa turtiin booda wal agarraa nagaatti tura ammasitti. Tole daawwattoota keenya kunoo afuufeetan jirachuudha. Amma irraa laballabuufanii xiqqoo wanti isaa irraa labalabama jechuudha. Afuufeera akkatti afuuftaniit kunoo wanti iskiriptoo kanaan jechuudha. Afuu iskiriptootiin afuufamaa jechuudha. Maaliif afuufamaa? Akka baalleensaa yoo irratti hafe akka irraa gubatuufi jechuudha. Akka irraa laballabamuuf isaanidhamaa jechuudha. Amma laballabuufanii akkatti afuufeera. Akkasittiin isiniin jechuu barbaada. Qola isaa irraa bishaan danfaan irraa bu'eenyu ta'e. Bishaan danfaatii irraa bu'ee balleessee jechuudha. Amma ela kunoo asii bisaas qabe. Kunoo cidii irra godheeni
irraa labalabaa jechuudha. Wanni kuno kun akkasittiin irraa labalabama jechuudha. Daanqoosaa baay'ee guddateetu jechuudha. Akkasittiin irraa labalabamaa jechuudha. Isinumatti agarsiisuuf malee labalabeera. Sirriitti immoo qabi. Sirriitti labalabamee jira. Cabbi goite. Bishaatti baay'ifti. Daawwattoota keenya as gahee jiran daanqoonni kun akka argitan soogiddaa fi wanti inni gafazafe soogiddaa fi loomii akka biyya keenyaatti kun akkatti miiccannaa soogiddaa fi loomiidhaani kottaati nyaadhaa adaraa koo kotta argitan miti kotta waamamtanii jirtu. Kursi irratti si waamee jira nama ciree irratti jechuudha. Kan agarsiisne akkas. Kunoo waxiin daanqoon akkas ga'ee jira jechuudha. Distiin naanqatee akkuma argitan kana kunoo bilchaatee jira. Chikki jechaa jirti waxiin jechuudha. Baay'ee bareeda. Soomini ku Mana jari nani? Bayu. kanan barbaadaa ture. Ila kun daanqoo akkasittiin cidditti godhu jechuudha. Akkuma argitan kan akkatti irraa citaa mataa isaa irraa kuteera. Qulqulleessaan jira jechuudha. Yeroo kan sistarii hojjeta kun akkuma argitan har'a immoo aarrafadhuun jedheen soomanyaadha. Waan taateef jechuudha. Ilkaan isaa akkuma argitan kana kunooti as gahee jira jechuudha. Daanqoon biyya keenyatti hojjechuun ni isaati xiqqoo miiccaasa lukkuu hojjenneen asitti miiccaasaati jechuudha. loomitti goota jechuun garuu loomitti biratti Maaliif hin goone? Kun as gahee jira lukkuuni. Kotta nyaadhaa. Farasullaa kana eenyutu nyaatamee natti hima. Kana eenyutu nyaata? Mana keessaa namni nyaatu eenyunni? Abbaa qaba jechuudha. Abbaa warraa nyaata jechuudha. Abbaa warraatu nyaata lukkuu. Farasulaan yeroo lukkuun hojjetame jechuudha. Farasullaa. Maal jedhama Oromoffaan? Beekuma tokko. Maanni? Farasanyaa. Farasanyaa jedhama jechuudha. Shikko. Kana? Amma gatsaadhaa jedheera. Kun akkuma argitan daanqoon akkatti miiccamti dura gochaa turre jechuudha. Lukkuun akkatti miiccamti. Lukkuun biyya keenya kan Arabaa kan Faranjii bash isayyuu miiccamanii miti. Ila kun akkuma oolaati jechuudha. Lafeen isaallee akka oolaati argitanii. Oolaan fakkaata dhugaa.
fakkaata. Kana fakkaata. Isiniin jechuu barbaada argitan miti dhaluudhaaf hindaanqoo galta. Inqulaali qabna maan hin barbaachisu dhiisaadha. Dhiisa waan hin barbaachisu gaa waaqa. Obse. Akkam bulte. Bishaan dhugdaa ganamu. Bishaan dhugaa jirti. Goddanyoon ishee hin barbaadu. Harsee malee sarattee. Warra shirakkata. Nifaan indoota adda addaa sabra galan nifaan dootoo sabra galan. Nutoo isa gallaadha koo. Hindaan godee. Ani si bara gale. Ati mo. Eessan galu. Ani bara gale. Isin bira? Kaanee wal fudhannee galluure? Hin barbaadde. Obboleessa barbaadde. Obboleessa ishee barbaadde. Yaabu? Hindaan godee. Sitti ila sitti mee dhaluu galtee bengaliidha. Garuu mataan isaati. Akkuma argitan kunoo daawwattoota keenyaa indaanqoo lukkuutti naqaa jirra jechuudha. Kunoo gola shimmin qirqir goone miiccineetu jechuudha. Itti naqnee jirra isiniin jedha. Sirriitti miiccamaa indaanqoon akkuma argitan miiccineerra. Mati bishaan sasatti miiccite. Dafii bilchaadhu yaa indaanqoo. Daddafii bilchaadhu. Qircaan dhufaa jira yaa jarana. Kunoo har'a qalama malee kaleessan qalamu jedhaniit warri coomanii har'a qalame jechuudha. Distii jijjiirre distiin xiqqaannaani. Kana Yaabu?